jaallatamoo hordoftoota TV Mo'aa nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Sagalee waaqayyoo qabadhee dura keessan kanan jiru aan obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Mitikkuu Aggaariiti. Torbanoota lamaan darbee akkuma mata duree tokko wajjin ilaalaa turre arras kutaa sadaffaa isaa qabadhee dura keessan jira. Mee sagalee waaqayyoo dubbifannu Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irra kutaa jiruun dubbisa. Yommuu sagalee waaqayyoo isa eenyu nan erga eenyutu ergaa nuuf dhaqa jedhu nan dhaga'e. Achumaan ani immoo kunoo ani jira ana erginan jedhee ameen. Akkadan abbaa waaqaaf lafaa guddaa guddifnees galateeffannaa maqaan kee waaqarratti lafarratti barabaraan galata argatu. Ati waaqayyoodha eenyu tokkoyyuu siin morkachuun dhufu eenyu tokkos amma keen ga'u waaqa amma jettu geessu dubbattes waan dubbatte kan gootuudhaati. Galanniif ulfinni maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti siif ta'u. Gaa sagalee kee nuuf ergi nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Namni jijjiirame jijjiirama fida kan jedhu wal wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kanas hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa ka'uudhaan waa'ee seenaa Saa'ol utuunni maqaan isaas jireenyi isaas hin jijjiiramin fuuldura maal akka ture erga jijjiirame immoo maal akka inni hojjete kutaa tokkoffaa isaa keessatti ilaalaa turreerra. Kutaa sana keessatti seenaa jireenya isaa wangeelaan duubaaf wangeela boodaa ol qabsiifnee wantoota muraasa ilaalleerra. Egaa jijjiiramuu jechuun maal jechuudha isa jedhuuf achirraa kaanee wantooti nuyi ilaalle faarfachuutu hin taane raajuutu hin taane geggeessaa ta'uutu hin taane maqaa lubummaa yookaan luba ta'uutu hin taane jijjiiramuu jechuun hariiroo namaaf waaqayyo gidduu jiru akka ta'e yookaas immoo waaqayyoon dhaga'u akka ta'e ilaalaa turreera. Kanas macaafa qulqulluu keessaa akkuma kaafnee ilaalaa turreetti macaafa qulqulluu wajjin ol qabsiifnee isa lammaffaa mootota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 keessatti waa'ee raajicha Elsaa'iin karaarra utuu inni deemu dubartattiin irratti waan guddaa tokko argite ilaalaa turreerra. Inni kabraani akkuma kana wanti nu ilaalaa turre kutaa sana keessatti Iyyoob boqonnaa 33:14 waaqayyo karaa tokkos in dubbata karaa lamas garuu namatu san dhaga'u jedha. Kanaafiyyuu tajaajiluun bu'aa dhaga'u akka ta'e namni hariiroo waaqayyo wajjin cimaa qabu waaqayyoon dhagaa jenneetu ilaalaa turre. Kanaaf bara keenya keessa ol bira qabnee wantoota hedduu ilaalaa turre. Namni bara keenya keessa nama wajjin haasa'uu baay'isa malee waaqa wajjin haasa'uudhaaf yeroo akka hin qabnes wantoota hedduu keessa ilaallee gallee ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Akkuma kana kutaa lammaffaa keessatti namni jijjiirame maaliin beekama kan jedhu wal wajjin ilaalaa turre. Tokkoffaa irratti namni jijjiirame lammaffaa dhalachuu qaba jenne. Nama jijjiirame tokkorraa maal ta'e gamasa jedhu namni jijjiirame lammaffaa dhalachuu qaba kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 amma 5tti wal wajjin ilaalaa turre. Kutaa sana arras irra deebinee nan dubbisa. Yesuus dhuguma isinitti hima eenyullee olii dhalachuudha yoo baate mootummaa waaqayyoo arguu hin danda'u jedhe. Arguu hin danda'u jedhee deebiseef Niqoodimoos immoo namni erga qancaree akkamitti dhalachuu danda'a gadameessa haadha isaattis deebi'ee lammaffaa dhalachuu hin danda'amoo jedhe Yesuus hin gaafate. Kanas Yesuus dhuguman sitti hima eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee deebiseef. Kanaafiyyuu waa'ee lammaffaa dhalachuu kaafnee turre. Lammaffaa dhalachuu jechuun immoo maal jechuudha jedhuuf kutaama sana jalatti biyya lafaaf du'anii Kiristoosiif jiraachuu jechuudha. Kanaaf amala sakaleessaa amala addaamummaa isa jalqabaa sana of keessaa ajjeesanii amala Kiristoos yookaas addaam isa lammaffaa ta'e qabatanii jiraachuudha. Amala Kiristoosiin qabatanii biyya lafaa kana keessa jiraachuu akka ta'e wal wajjin ilaalaa turreera. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsi 19 akkana jedha. Ani waaqayyoo fi jiraachuudhaaf karaa seera jalaa du'e ani Kiristoos wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa na keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha Phaawulos. Ergaa warra Galaatiyaaf gaafa barreessu. Anatu jiraatatu hin taane Kiristoos isa na keessaatu jiraata jedhee yeroo inni ergaa warra Galaatiyaadhaaf barreessu waa'ee biyya lafaaf du'anii Kiristoosiif jiraachuu jin ol qabsiisee
wan hijoo kanatti himaa ture. Kanaafiyyuu namni gaafa jijjiiramu amala biyya lafaa gaafa jennu amalli biyya lafaa waan baay'eedha. Ejja mala biyya lafaadha. Hanna mala biyya lafaadha. Ajjeesuun, dhiiga dhangalaasuun, lubbuu balleessuun, ol irratti ka'uun, inaaffaaf wantoota hedduudha amalli biyya lafaa. Namni jijjiirame garuu isa kanatti jiraatu tun taane Kiristoos isaa biyya lafaa kana akkana jedha Phaawulos ani kanan ittiin of jaju wanta biraa tokko yoo hin qabu. Fannoo Kiristoos isattiin biyya lafaa anarraa fannifame anis immoo biyya lafaa jalaa ittiin fannifame garuu of jajuun naata isa lallabuun naata. Namni jijjiirame fannoo Kiristoos isattiin biyya lafaarraa fannifame lallaba malee wantoota amala biyya lafaa calaqqisiisu kana dubbata miti yookaas kanaaf jiraata miti. Kanaafiyyuu namni jijjiirame jechuun gaafa laallu lammaffaa dhalachuu jechuun egaa biyya lafaa du'anii Kiristoosiif jiraachuu akka ta'e walii wajjin ilaalleera. Qolaasaayis sadii irrattis wantoota ijoo tokko argina. Isin duutaniitu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuudhaaf jirtu jedheetu nuuf ka'a. Egaa akkuma kana lakkoofsa 5 irratti waa'ee amala jireenya samoofaa fi jireenya isa haaraa ol bira kaayyaasa. Akkana jedha egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti hidhuu alalummaa fi xuraa'ummaa kajeellaaf awwa sassata waaqayyoolii tolfamoo waaqessuutti lakkaa'amus of keessaatii ajjeesa jedheetu sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa jedha. Namoonni kana godhan dheekkamsa waaqayyoo jala akka jiru kaa'ee jira. Kana jechuun namni lammaffaan dhalanne dheekkamsa waaqayyoo jala akka jiru. Kanaaf Yohaannis cuuphaan akkana jedha. Ani bishaaniin isin cuupha. Inni na booddee dhufu garuu abiddaaf hafuura qulqulluudhaan isin cuupha jedhee gaafa yaada garaa gedderachuu lallabaa ture, barsiisaa ture. Waa'ee isa kanaaf inni ni dubbate. Namni dhugumaan biyya lafaa kana barsiisa Kiristoos duukaa bu'ee biyya lafaa kana jireenya isaa keessa ajjeese Kiristoosiif hin jiraatu yoo ta'e ammallee firdii jala akka jiru walii wajjin ilaalaa turreerra. Kanaafiyyuu kanarratti wanta kaase nan yaadadha. Innis namni amma Kiristoos deebi'ee dhufutti biyya lafaa keessaa ba'uu hin danda'u garuu biyya lafaa of keessaa baasuun hin danda'ama jennee walii wajjin ilaalaa turre. Kanaaf biyyi lafaa kun harka mootummaa Daabiloos jala akka isheen jirtu walii wajjin ilaalaa turreerra. Harka mootummaa Daabiloos jala yookaas biyyi lafaa dirree waraana qulqullootaaf ergamoota seexanaa akka ta'e walii wajjin ilaalaa turre. Kanas kufaatii seexanaa isa jalqabaarraa kaane seexanni gaafa mirga waaqayyooti gad darbatame ergamoota gidduuti gaafa gad darbatame qilleensa irratti akka darbatame biyya lafaa erga akkas ta'e qilleensa irraa maaliif gara biyya lafaa dhufe jedhuuf walii wajjin ilaalaa turre. Yeroo sana bulchiinsi biyya lafaa harka Addaam jala jirti. Kanaaf ilma namaa goyyomsee kufaatiitti erga laate karaa Yawwaanii jannata Eden keessaa nama jalqabaa erga kuffisee bulchiinsa biyya lafaa harka jala galchate. Kanaaf biyyi lafaa kun dirree waraanaa qulqullootaa fi ergamoota seexanaa akka ta'e kanas walii wajjin ilaalaa turreera. Kanaaf macaafa qulqulluu gaafa ilaalu raajii Daani'el boqonnaa tokko keessatti lakkoofsa 6 kaafnee gaafa dubbifnu kadhannaan Daani'el guyyaa 21ffaaf qilleensarra kan ture ergamticha Daabiloos isa qilleensarratti darbatame sana akka ta'es walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu akkana jedha. Nuyi humnoota foon uffatanii wajjin wal aansoo qabnatu hin taane macoota hafuurota hama warra qilleensarratti aboo qabanii wajjin wal aansoo qabna jedha. Kanaafiyyuu dirree waraana qulqullootaa fi ergamoota seexanaa akka ta'e walii wajjin waa'ee biyya lafaa ilaalaa tureera. Kanaaf gaa namni waaqayyoo waa'ee jireenya samoofaaf jireenya isa haaraa ol bira kaayyaasa. Kanaaf sagalee waaqayyoo akkana jedha Filiiphiyoosis boqonnaa 2:5 irratti yaada garaa isa Kiristoos qabu ture qabaadha jedhee waa'ee abboomaaf gad of deebisu erga kaa'ee booda 3:18 irratti immoo waa'ee jara tokko jedhee waa'ee jara tokko barsiisa. Waa'ee jara tokko inni jedhu kun warra yaada fannifamuu Kiristoos gananii biyya lafaaf hin duune jarri kun. Biyya lafaaf du'anii Kiristoosiif warra jiraachaa hin jirredha. Warra amala biyya lafaa qabatanii jiraatan. Isaan yaada fannifamuu Kiristoos gananiiru garaan isaanii waaqayyoo isaanii ta'eef jedhetu salphinas akka ulfinaatti du'as akka jireenyaatti akka isaan lakkaawwatan kaa'ee yeroo inni barsiisu argina. Waa'ee jara tokko gaafa jedhu kanaan dura isinitti maan ture amma garuu bu'aan isinitti hima jedha. Maaliif bu'aan isinitti hima jedha kutaa sana keessatti namoonni wanta inni dubbatu kanarratti yaada isaanii yookaas atteenshinii isaanii irratti hidhuurraa wanta biyya lafaa dhaga'uuf atteenshinii isaanii waan biyya lafaa duukaa yeroo isaan qabanii yookaas isa duukaa bu'an ilaalla. Kanaaf sagalee waaqayyoo waa'ee lammaffaa dhalachuu gaafa nuu kaasu biyya lafaaf du'anii Kiristoosiif jiraachuu. Lammaffaa irratti namni jijjiirame maal qabaachuu qaba isa jedhu namni jijjiirame jecha qaba jenne.
Kanas wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 hanga 28 ol wajjin ilaali. Akkana jedha. Yesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiiroosiif Sidoonitti sokke. Kunoo dubartiin Kanaan tokko naannaa biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti. Anaaf maari jette. Yesuus garuu sagalee tokkoyyuu isheef hin deebisne. Bartoonni isaa yommus gara isaa dhufanii ishee nutti nu booddeedhaa yaadeemtu kana waan isheen barbaaddu godhii fi of biraa deebisii ittiin jedhan. As keessatti waa'ee dubartii Kanaan kana background isaa kaafnee wanta nu ilaalle keessaati waa'ee seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 18 irratti isa caafame kaafnee ilaalleera. Dubartiin Kanaan kun eenyu isa jedhuuf gaafa laallu Nohi qonnaan bulaa yookaas nama qonnaa isa jalqabaa akka addunyaatti akka ta'e beekamaadha. Akka macaafa qulqulluutti jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti nama qonnaa isa jalqabaa yookaas nama lafa qotuudhaan beekamu isa jalqabaa akka ta'e beekamaadha. Kunis bishaan badiisaa booda namni kun ilaaltaniitu yoo ta'e waa'ee jireenya bishaan badiisaa boodaaf jireenya bishaan badiisaa dura seenaan Nohiidhaan macaafa qulqulluutu lafa kaa'a. Namni kun uumaa boqonnaa 9 keessatti gaaf tokko lafa qoturraati waan argatu erga sassaabbate booda guyyaa tokko daadhii wayinii dhugee machaayotu inni qullaa dunkaana keessa ciisu ilmi isaa inni gara booddee maqaan isaa Kaam jedhamu qullaa abbaa isaatii argeetu itti kolfaa dhaqee obbolaasaa Seemiidhaaf Yaafetiidhaan waame ilaa abbaan keenya qullaa ciise. Isaan immoo dhufaniitu uffata isaanii ijarra buufatanii qullaa abbaa isaanii kana ijaan hin ilaalle yookaas hin argine dhaqanii qullaa abbaa isaanii irra wayyaa buusanii yookaas uffata buusanii dhossan. Erga machiin irraa galee Nohi waan ilmi isaa inni gara booddee kun irratti hojjetu waan bareef waamee akkana jedhe. Kaam abaaramaa haa ta'uu jedhe. Abaaramaa haa ta'uu jedhe. Waaqni Seem immoo ajajamuu jedhe. Dunkaanni yookaas daarii Yaafet immoo aballatuu jedhe. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu dubartiin Kanaan jedhamtu sun sanyii gaaficha abaarsi qaqqabe kanarraa dhufte. Kanaaf achi keessaa dhufte qomoo horra Kanaan kana keessaa dhufteetu akkana jette. Ilma Daawit nama ari'ate. Inni garuu ani warra mana Daawit keessaa mana Israa'el irraa akka hoolaa karra keessaa baddeetti karrarraa badaniifan dhufe malee warra ormaaf hin dhufnee jedhe. Kana gidduutti isheen gaafa dhufte milla isaatti kuftee hadaraa namaari intala koonaa fayyisi afuramaa qabee jedhe. Yesuus akkas ilaalee dhuguman sitti himaa buddeena joollotaa fuudhanii saroota jalaatti darbachuun seera miti jedhe. Isheen immoo akkana dhugumaan yaa gooftaa dhugaama kee jettee jennaan saroonnis firfaarii maaddii gooftaa isaanii irraa harca'u hin funaannatu miti reeti. Yesuus akkas jedhe. Dhuguman sitti himaa amantii akka kanaa horru mana duukaa jiran keessatti nu argine. Dhaqi amantiin kee guddaadha. Amantiin kee mana kee gargaareedha. Gaafa galtu garuu afurri hamaan mana ishee gadhiise bilisa baate. Kanaaf jecha qabaachuu bara keenya keessaa kiristaanonni mufaatii xiqqoon oldaa keessaa galu, mufaatii xiqqoon yaada waaqayyoo keessaa galu. Gaafa firfaa buddeena joollotaa fuudhanii saroota jala buusanii gaafa ittiin jedhe utuu kiristaana bara hammaadha ta'e anarraa jalqabee isiniin dabalate namooti baay'een oldaa keessaa gala yaada waaqayyoo keessaa gala akkamitti abaluu akkannaan jetteen jecha qaba namni jijjiirame jecha qaba jecha garaa kiristoosiin teeksoo irraa kaasu jecha kadhatee waa bu'aa buusu jecha kadhatee jijjiirama fiduu qaba namni jijjiirame kanaan beekama. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo kana gaafa laaltan waa'ee seenaa jireenya Nohi wajjin ol qabsiise kutaa sanaa wantoota bishaan badiisaa booda Nohi bishaan badiisaa boodallee waggaa 350 erga jiraate barri Nohi walitti qabaasaa kan inni jiraachaa ture waggaa 950 akka ta'e macaafa qulqulluu keessa ka'a waa'ee seenaa dubartittii wajjin walitti qabnee gaafa laallu isa kanaadha. Egaa guyyaa irraa namni jijjiirame maal qaba jedhuuf namni jijjiirame ergaa qaba. Mee macaafa qulqulluu keessaa kutaamanii jalqaba yerootti seenne kana dubbisee irra deebi'een dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 8 akkana jedha. Yommuu sagalee waaqayyoo isa eenyu nan erga eenyutus ergaa nuuf dhaqa jedhu nan dhage achumaan ani immoo kunoo ani jira na ergin jedhe. Kutaa kana gaafa laallu waa'ee Isaayyaas hin argina. Waa'ee namni jijjiirame ergaa dhaqa ergaa qaba namni jijjiirame.
bara amma keessa jiraannu kana keessatti kutaa kana keessaa gaafa ilaallu Isaayyaas boqonnaa tokko amma boqonnaa shanitti Isaayyaas waan addan baane yookaan cubbuu wajjin haala walxaxaa cubbuu walakkaa dhaabbatee yeroo inni raajii dubbachaa ture yeroo inni barsiisaa ture kutaa kanaan nutti hima. Maaliif jennaan Isaayyaas boqonnaa 6 tokkorra gaafa keessan bara Uziyaan du'e gooftichi teessoo mana qulqullummaa ol jedhaaf ol kaarra taa'e shaashar uffata isaatii andaara mana qulqullummaa tuqee utuu taa'uun arge. Suraafeloonni ol harkaa fuudhanii qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundumtuu galata isaatiin guuteera jedhanii utuu isaan ol harkaa fuudhanii lallabanii sagalee guddaadhaan utuu isaan lallabanii nan dhaga'e. Waa'ee Suraafel gaafa jennu Suraafel inni jedhu kun maqaa nama tokkootu hin taane ergamoota Waaqayyoo irra samii sadaffaa keessa Waaqayyoof hojjetan keessaa guruuppii tokkodha. Akkuma ergamoonni hedduun ergamootni kumaatamni Waaqayyoof kan hojjetan achi keessa jiran Suraafeloon ol harkaa fuudhanii gaafa jedhu Suraafeloonni kun kochoowwan jaajaa qabu. Kochoo jaajaan miilla isaanii golobobbatanii, kochoo jaajaan fuula isaanii golobobbatanii, kochoo jaajaan hin barrisu ol harkaa fuudhanii qulqulluudhaa Waaqayyo gooftaan maccaa jedhanii tajaajila qulqulleessuu irra hojjetan irra mirga Waaqayyo san arge. Wayyoo ani nama goofticha jabsaan argeedha nan du'edha jireenyi koo xuraadha. Biyyin keessa jiru xuraadhaan dhaloota arrabisaa xuraa gidduun jira jedhe Isaayyaas. Amma of arge. Kaleessa raajiidha arra garuu eenyu akka ta'e of arge. Kanaaf Isaayyaas gaafa akkana jedhu Suraafel keessaa inni tokko abidda qabduudhaan fuudhee gara kootti barreesse hin sodaatin kun arraba keetti waan bu'eef cubbuun keessi dhiifameera naan jedhe. Ergasii booda sagalee kana dhageegaa eenyuun an ergadhaa eenyuutu ergaanuudha kan jedhe sagalee jedhuun dhagee ani immoo ani jira kunuudha erge. Ganaa Ermiyaasin itti eegi, Isqeelin itti eegi, raajota kam biroo itti eegi hin jenne anatu jiraana ergi hin jedhe. Namni jijjiirame ergaa qaba dhaloota kanaaf ergaa qaba. Bara ammaa kana keessaa yeroo darbee waan tokko kaaseen ture. Yeroo itti jireenyi tajaajiltoota keenya baay'een muuziyeema ta'e yookaas jireenya muuziyeemaaf jireenya tajaajiltoota ol bira qabee yeroon ilaaletu kaa'e nan qaba. Muuziyeema namni gaara muuziyeemaa yookaas godambaa kan inni deemuuf hambaalee seenaa qorachuudhaaf kan inni achi dhaqu. Kanaafiyyuu achi keessa kun bara baluu akka ta'e kun bara baluu keessa akkas ture seenaan kun kan bara baluuti bara 19 kasiidhaa bara 2000 duraa wantoota kanatu godambaa keessatti yookaas muuziyeema keessatti hambaalee seenaatu kuufamu. Bara keenya keessaa jireenya ammaa utuu hin taane an akkasin ture tajaajila akkas ture tajaajila akkasii ture abaluun akkas ture wanta jedhamutu sammuu namaa qabatee jira. Waaqayyo maqaa isa ture barbaada utuu hin taane jireenya ammaa barbaada. Dhaloonni keenya jireenya ammaa qabu yoo jenne inni kun gaaffii jala nama galcha. Bara akkasii akkasan ture Waaqayyo amma maalirra jirta jedhee yeroo inni nama gaafatu argina. Kanaaf yeroon kun yerootti dhaloonni kun first generation keessa jiru utuu hin taane second generation utuu hin taane third generation fourth generation irraa gara fifth generation itti ce'ee jirudha. Kana jechuun yerootti dhaloonni kun dhaloota shanaffaa IQ sammuu dhalootaa yeroo inni dabalu wanta kaleessaarra ilaalchi dhalootaa beekumsi dhalootaa yeroo inni dabalaa jiru. Yerootti addunyaan kun teknoolojii high level tol baatee jirtu yerootti barrisaa bara qaroominaa jedhame keessa waan jirruuf namooti baay'een ergaa bara 89 baatanii dhaloota 2016 utuu isaan tajaajilan ni argina. Ergaa waggaa 20 dura bara 2000 keessa Waaqayyotti laateen dhaloota irraa kan tajaajilan jiru. Kaan immoo copy pasteedhaan fudhatanii dhaloota duukaa deemu. Kanaaf namoonni akkasii guddinni isaanii maaliif karaa dhaabbata yoo ta'an generatiinii kana duukaa adapt of godhanii yookaas immoo amala dhaloota kana adaptation amala dhaloota kana maal akka fakkaatu erga ilaalanii booddee of immoo update godhanii of aareessanii of jijjiiranii dhaloota kanaaf erga aaraa dhaloota aaraaf erga aaraa akka IQ sammuu dhalootaa kanaaf ta'utti levelii dhaloota duukaa barumsi barbaachisu ergaan barbaachisu dhaloota kana bira ga'uun waan barbaachisuuf kanaaf ani jiraana ergin jedhedha. Kanaaf namni jiru namni jijjiirame ergaa qaba eenyuuf dhalootaaf eenyuuf biyyaaf eenyuuf oldaa kiristaanaaf eenyuuf dhaloota badaa jiran du'aa jiran kanaaf ergaa qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana gaafa ilaallu namooti baay'een maqaa durii baatanii jireenya ammaa hin qabani. Haleluuyaa. Namni jijjiirame ergaa qaba.
ergaa achi bahee waltajjii waaqayyoon irratti ol bahee waldaa namni maaliif beektu kan inni waldaa kiristaanaa keessaa yeroo baay'ee wantoonni baay'een neegatiif saayidiin kan inni mul'atu maalidha beektu gaafa ergaa dhabanii dhuga baatii sobaa dhugaa baatti deebi'u gaafa ergaa dhabanii maqaa namootaa haasa'u jalqabu gaafa ergaa fixanii wantoota hin barbaachifne iddoo aarsaa irratti yeroo fixuudhaaf yeroo isaan dubbatan argina ergaan si harkaan dhuminaa dhoko barati jiraattu hundumaa ergaan si harkaan dhumin ati nama jijjiirame taanaan utuu karaarra deemtu ergaan dhalootaaf si harka jiru biyyaaf si harka jiru oldaaf si harka jiru sitti daddabala malee sirraa irrata miti kanaafiyyuu namni jijjiirame ergaa qaba afuraffaa namni jijjiirame biyya jijjiira nama jijjiirametu biyya jijjiira biyyi kun jijjiiramuu gaafata oldaan kiristaanaa jijjiiramuu gaafata dhaloonni kun akkuma jijjiirama barbaadu biyyi kun jijjiirama barbaada. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 29 hanga 30tti gaafa laaltan burqaan Giyoon karaa olii cufee mandaraa Daawitirraa gara lixa biiftuutti kan gadi jallisee Hisqiyaas kan ture jedha. Macaafa qulqulluu kana keessatti waa'ee Hisqiyaasin nuuka. Hisqiyaas namni jennu kuni nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyoo yeroo adda addaatti raajicha Isaayyaasiin karaa godhatee karaa isaa jireenya isaa qajeelchaa gargaaraa ture. Yerootti xalayyaan seenaaree mootii warra Haasoorraa isa qaqqabee sagalee yaaddoo abdii kutannaan isatti ergame inni immoo caaffata kana waan argeef irraafamee abdii kutatee biyya gadhiisetu hin taane loltoota isaatti amanatee dhaqee loltoota walitti qabatetu hin taane Hisqiyaas mootii Yihuudaadha. Inni gara Waaqayyootti xalayyaa kana baneetu akka hilaal yaa Waaqayyo caaffata seenaaree mootii warra Haasoor kana humna hin qabne kana dandeettii isaa hin qabne seenaaree mootii warra Haasoortu natti ergedheetu Waaqayyoon kadhachaa ture. Waaqayyo akkana jedhe Isaayyaasiin dhaqi hin sodaatin jedhi garbicha koo Hisqiyaasiin akkuma kosiin tuulamee booddee jigee walirraa badu ani of tuulummaa seenaaree mootii warra Haasoor iddoo isaatii nan balleessa jedhee Waaqayyootti itti hime. Yeroo kan biraatti Isaayyaas boqonnaa 38 gaafa dubbiftan namni kun dhukkubsatee hinduutaatti itti himame. Hinduutaan hindaa'u kana kutaa kana keessatti waan nama ajaa'ibu hinduuta jedheetu Waaqayyo namatti hime guyyaa du'aa namaa namatti hime namooti baay'een silaatii si'oolitti dhaqanii galanii ibidda si'ooliif qoraan hin ta'an. Geenii ibidda si'ool ooyisuun naqan maaliif jennaa yaada garaa isaanii gedderatanii qophaa'anii guyyaa du'aa eeggatu turan nama kanayyuu Waaqayyo baay'ee waan jaallatu akka inni du'u karaa raajichaatti hime hinduutaa jedhe. Inni immoo sanuma irratti wal iyyannoo fudhatee akkana jedhe hani du'uun qabu dheetu Waaqayyoon akkana jedhe yoon dhuguma seenaa gaarii fuula kirraa qabate yoon si gammachiisee beekate hadaraa bara naa dabali hojii hafee jira piroojeektii hafee jira. Haleluuyaa. Waan hin xumurreen qabaadan xumura bara naa dabal jedhe yeroo inni Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo akkana jedhe Isaayyaasiin dhaqeeti garbicha koo Hisqiyaasiin bara keetti barri 15 siif dabalameera jedhi itti naa himi. Hisqiyaas bara 15 isa Hisqiyaas dabalatee jiraate sana barri sun bara Hisqiyaas keessa lakkoofsa keessa hin jiru. Maaliif jennaan boonasii jireenyaati. Waaqayyo qajeelota ofirra isa dhaga'aniif boonasii laata jireenya Waaqayyo boonasii jireenyaa laata bara dabala waggaa dabala Waaqayyo. Waggaammoo akkati bara dabalattee teessee dhiiga namaa dhangalaaftu miti. Akkati bara dabalattee teessee ofii keessa gadachitee dhaloota baay'ee irrattis riqaa taatu miti. Bara kan sii dabalu Waaqayyo waan seenaa qabu siin hojjechuuf piroojeektii ofiisaa siin xumurachuuf piroojeektii koota hafe siin jedhee Waaqayyo siin xumurachuuf bara sii dabala Waaqayyo. Arrayyuu ergaan sii qaba. Utuman amma dubbadhaa jiruun ergaa sii qaba. Namoonni kan koo kanumaan dhumettanii siree dhukkubaarra teessanii abdii kutattan. Namoonni lafti isinitti cite ani golgaadwaa gidduun jira kan koo kanumaan dhume jettan Waaqayyo bara sii dabala. Induutu ati ganaa ajandaa Waaqayyo waan xumurtu qabda ganaa ajandaa Waaqayyo si harkatti hafe ganaa yaada Waaqayyo keessa isa jiru mul'ata Waaqayyo keessa isa jiru waan itin hojjetin jirtutu jira ganaa isa xumurta ganaa ajandaan kee xumurama ajandaa Waaqayyo itti fufta waan ta'eef induutu hin sodaatin. Ilaa kanaafiyyuu ajandaa Waaqayyo baatee hin duunamne karoora Waaqayyo baatee hin duunamne. Piroojeektii Waaqayyo namatti kenne baatee hin duunamne amma isaan galmaan ga'utti. Kanaaf Hisqiyaasiif baratu dabalame. Namni kun egaa burqaa Giyoon isa gara mirgaa jedha. Kutaa sana keessatti waa'ee burqaa Giyoon gaafa laallu uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga 12tti gaafa dubbiftan waa'ee burqaawwan Giyoon gaafa dubbatu utuu bishaanni badiisaa irroobiin fuulduraa jannata Eden keessa burqaa kallattiin 4 akka yaa'u lafa ka'a. Isaanis bishaan Pishoon guutummaa biyyaa hulaatti naanna'ee akka yaa'u
burqaan gi'oon guutummaa biyya kuushitti naannee akka yaa'u lagni Xigiroos fuullee mandaraa Hasooritti akka argamu lagni Efraaxis immoo faaruu Ermiyaas boqonnaa 3:13 keessatti bal'isee waa'ee isaa nuu ka'a. Kutaa sana keessatti waa'ee laga Phiishoon gaafa kaa'u warqeen akka caccabaa dhagaatti keessa jira, urgooftuun ofitti nama hawwatan achi keessa jiru, wantoonni qorichaaf oolan, wantoonni nama abdachiisan, wantoonni nama gammachiisan, wantoota hedduun achi keessa jiru. Kun kufaatii namaa hin dura. Kanaaf inni lammaffaan bishaan gi'oonidha. Bishaan gi'oon kun immoo guutummaa biyya kuushitti naanna'ee teessuma lafaa bareedaa qaba, iddoo hojii bareedaa qaba, jallisiif hin oola, qonnaaf hin oola, garuu namni isarratti oomisha kana yookaas immoo misooma jalqabee hin jiru. Inni sadaffaa waa'ee bishaan Xigiroos kaaseera, waa'ee bishaan Efraaxis kaaseera. Burqaawwan kana keessaati inni Hisqiyaas argate waa'ee burqaa gi'oonidha. Bishaan gi'oon isa gara mirgaati gadi jallise, gadi yaa'u hin jallisee jedha. Namni kuni burqaa gi'oon hin jallisee qonnaa gara addunyaa kanaa akka inni fide macaafni qulqulluun waa'ee Hisqiyaas bal'isee haasa'a. Hisqiyaas utuu burqaa kana yookaas hin jallisin, utuu yookaas hojii kanatti utuu hin galin wantoota beezii ta'an afur hojjete. Inni jalqabaa namootaaf waamicha godhe, nama ijaare. Namni tokko biyya ijaaruu dura nama ijaaruu qaba. Mootummaan tokko biyya ijaaruu dura nama ijaaruu qaba. Waldaan kiristaanaa tokko oldaa yookaas bilookeettii dardaruu dura muka murtee waa diriirsuu dunkaana diriirsuu dura nama ijaaruun dirqamadha. Maaliif jennaan humni namaa baay'ee murteessaadha, kan barbaachisus nama waan ta'eef qabeenyi warri ikinoomiksi akka jedhanitti qabeenyi inni jalqabaa yookaas meen poointii ta'e humna namaa akka ta'e lafa kaa'u. Kanaaf kutaa sana keessatti nama ijaare yookaan namootaaf waamicha godhe. Inni lammaffaan barri suni baratti mootonni baa giddu galeessaa manni qulqullummaa akka cubamuuf akeekkachiisa baasanii turan bara boojuu Baabiloonfaa dabalatee bara Azoorfaa dabalatee manni qulqullummaa yookaas immoo dunkaanni mana qulqullummaa waan cufamee tureef inni immoo lafa jirutti mana qulqullummaa isa cufame sana hin bansiise. Manni qulqullummaa abanamu cufaa galaa jedhe tun taane banaa jedhe manni qulqullummaa maaliif cufama jedhe mana qulqullummaa bansiise. Inni sadaffaan lubootaaf le'oota nuyi qomoo irra gaadirraa dhalanne waan ta'eef aarsaan nu ilaallata jedhanii utuu cubbuu mudhiin gaatanii jiranii orra aarsaa dhiyeessuudhaaf iddoo aarsaatti ol ba'an sana akka isaan qulqullaa'aniif sirna qulqullaa'insaa yookaas immoo qulqullummaa lallabe. Warra cubbuu hojjetan gar tokkotti goraa jedhe. Warri maqaa Waaqayyoo harrabsiisan, warri aarsaa cubbuu sababii cubbuudhaaf dhiyaatu xureessan gar tokkotti akka goran inni lubootaaf le'oota qulqulleesse. Inni afuraffaan humna barateef hin baranne fudhateetu jallisii jalqabe yookaas bishaan gaddabuu jalqabe. Kana booda erga bishaan kana gaddabe booda yookaan jallisee booda qonna akka inni jalqabe qonni gara addunyaa kanaa garaa Hisqiyaas akka dhufe macaafa qulqulluutu ga'a. As keessatti gaa Hisqiyaas biyya jijjiire qonnaan biyya jijjiire achirraati arra biyyi keenya biyya addunyaan balloon ardiiwwan torbatti qoodamtu ardii 6 dhalli namaarra jiraate ardiin tokko cabbii baattu jedhamu kun rakka biyyoonni andura biiftuu gadi ifa aduu yeroo muraasa argatan rakka Neezerlaand Poolaand faa kuni achirraa diraayif godhanii har'a midhaan nyaataa hojjechuudhaan haalli isaan keessa jiran dukkanaan biyya marfamte haala teekinooloojii fayyadamuudhaan guyyaa dukkanaa'e kana ifatti jijjiiruudhaaf humna ibsaa biyyicha keessa diriirsuudhaan midhaan nyaataa oomishuudhaan midhaan nyaataa qotuudhaan itti bobba'anii midhaan nyaataa gabaa addunyaaf dhiyeessuudhaaf waggaa waggaatti yeroo isaan noobeela badhaafaman yookaas immoo badhaasa gurguddaa argatan argina. Kun mul'ata Hisqiyaas gaafichaati. Biyya Ameerikaa ta'u, Awustiraaliyaa ta'u, Awurooppaa ta'u, guutummaan addunyaa Afrikaa biyya keenya dabalatee kan isheen ittiin sochootu mul'ata Hisqiyaas gaafichaadha. Biyya jijjiire, namni jijjiirame biyya jijjiira. Ilaalcha biyyaa, haala biyyaa, ikinoomii biyyaa, dinagdee biyyaa isa kufe kana jijjiira lafaa kaasa. Kanaafiyyuu dhalootaaf dhagaa bu'uuraa kaa'e. Dhaloonni kun gaafa Musee dura deemaa ture Museerraa waa'ee dhaloonni. Arras namoota baay'ee kan kiristaanota jedhamneef orra dukkana keessa jiranitti ifa agarsiisuuf orra du'a jala jiraniif jireenya itti himuudhaaf akkuma kana orri jireenyaaf harka qallummaadhaan garaa Kiristoos wallaala dhaloota kana bu'uura keenya jijjiirama finne dhaloota gara mootummaa Waaqayyootti daandii mootummaa Waaqayyootti deemsisuudhaaf waamicha akkasii qabna. Kanaaf Waaqayyo isa kanaaf nu waame arraa Hisqiyaas gaaficha hanaadha siniidha nuyidha. Kanaaf dhaloonni kun waan qabatamaa tokko nurraa eega dhalootaaf dhagaa bu'uuraa keenya dhalootaaf bu'uura keenya hojii namoota lafaa kaasu hojii dhaloota jijjiiru hojjechuun ga'ee koof ga'ee keessanidha. Kanaaf namni jijjiirame biyya jijjiiraa Waaqayyo sana eebbisu hin kadhanna. Ati Waaqayyoodha. Waan dubbatti raawwatta. Waa'ee jijjiiramaa nutti himte.
biyya lafaaf du'anii siif jiraachuu of harkaa ba'u qabaa ofii harkaa ba'u garaa ofii harkaa ba'u kana yoo gootan immoo kana gootottee qabxiiwwan gurguddaa afur nutti himte lammaffaa dhalachuuti isinirraa mul'ata jette jecha dubbatee garaa koraasuu qabdu jette ergaatu isin harka jira jette biyya jijjiirtu jette waamicha akka kanaan waamte sagalee nuuf ergite kanaaf galanni ulfinni siif ta'u sagalee kee kana duukaa jijjiiramni haaraan tokko biyya keenya irratti ta'u loori daakaa sookii veenaa haaleluyyaa jijjiiramni guddaan tokko oldaa kiristaanaa irratti ta'u jijjiiramni guddaan ol adeemtota biyya keenyaa qeerroof qarree namoota biyya keenyaa uummata biyya keenyaa guutummaa biyya Itoophiyaa irratti ta'u dachee Oromiyaa irratti ta'u jijjiirama ikinoomikaali jijjiirama rivaayivaalii loora labaatiraaba bara namni oldaa keessaa galaa jiru namni itti galaa jira utuu hin taane keessaa galaa jira barakkee gara jijjiiramni haaraan tokko oldaa kiristaanaa keessatti mul'ate dhaloonni horra oldaa gufatanii galan utuu hin taane horra gara oldaatti galan gara yaada keetti galan gara mana waaqeffannaatti galan akka ta'an nu gargaari. Biyya kanaaf jijjiiramni haaraan haa dhufu jijjiirama haaraa beelaaraa laafaatti ikinoomikaaliidhaan jijjiirama nagaadhaan jijjiirama naamusaan jijjiirama beekumsaan jijjiirama qabeenyaan jijjiirama biyya kanarratti nu mul'isi. Roobsi eebba jaalala laaraa laafaatti roobsi eebba qabeenya roobsi eebba nagaa roobsi eebba waaqeffannaa biyya keenya irratti nuuf roobsi dikamoo roobsi eebba guddinaa biyya keenya biyya dachee Oromiyaa biyya Itoophiyaa kanaaf roobsi si harkaa eegganna eebba si harka jira ulfina si harka jira jijjiirama si harka jira bara baraan achumii akka hin taane jireenyi keenya jijjiirame leevelii irra jirurraa jijjiiramne helaa bara darbe akkas ture nuyi seenaa goone biyya keenya keessatti gooftaa waa'ee mootummaa kee haasa'u dhalootatti dabarsuu akka dandeenyu jijjiiramni guddaan namoota dibaman namoota si'achi dibaman holdaa kiristaanaa biyya keenya naggaadota qonnaan bulaa barattoota barsiisota hojjetaa mootummaa miti mootummaa kamirrattuu jijjiiramni haaraan haa ta'u nu gargaari horra dhukkuban illee fayyisi rakkoowwan garaagaraa dukkana garaagaraa keessa kan jiran hiikaman hiiki siree dhukkubaarraa utaalanii akaan fayyin isaan qaqqabatu maqaa namicha Naazreet Yesuus hojjetaa Waaqayyoon ameen. Waaqayyo isin eebbisu jecha hordoftootaatiif immoo hundumaa Waaqayyo sana eebbisu obboleettii keenya Roobseenaa Darajjee as istiidiyoo mo'aatti nu faana argamtee jirtu Waaqayyo ishee eebbisu jecha nagaatti kanan isiniin jedhu jijjiirama fiddaa.